Biiroon Fayyaa Oromiyaa qorannoo yaala ijaa bilisaa hooggantootaafi hojjettoota waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf kenneera. Akka naannoo Oromiyaatti namoonni 300,000 ol sababa dhibee moora ijaatiin arguu kan hin dandeenye jiraachuu qindeessaan garee dhibee daddarboo hin taane obbo Amaanuel Yaadasaa himu. Tajaajilli yaala ijaa akka naannoo Oromiyaatti hedduun kennamaa jiraatus lakkoofsa tajaajila barbaaddota wal bira qabamee yeroo ilaalamu baay'ee kan hafu ta'uu obbo Amaanuel eeruun qaqqabummaa yaala ijaa barbaadamuun babal'isuuf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu akka qabus eeraniiru. Kuma 300 oli iji isaa mooraa ijaa uffatee kan mana keessa taa'udha. Nama kan qorannoon kan bira gaameera. Akkasumas immoo prevalensiis immoo yoo ilaaltan akkuma biyyaattis akkuma Oromiyaatti namni 1.6 tokko qabxii 6 iji isaa jaamaa jechuudha. Qabxii isaa 3.7 akka Oromiyaatti akkuma biyyaattis isumatti ilaalama akkuma Oromiyaattis 3.7 immoo baay'ee kan hin argine jechuudha. Fakkeenyaaf amma fagoo kan hin argine jira, dhiyeenya kan hin argine jira. Dhibee adda addaatiin kan namni akka qabee deemu xinnoo kan argan akka Oromiyaatti kan qabxii kana kan qabatee taa'u jechuudha. Amma maanni rakkoon isaa jiraatu malee garuu tajaajilli ijaa akka Oromiyaatti baay'ee xiqqoodha. Teknoolojii wal qabatee namoonni kompiitaraa fi meeshaalee biroo yeroo fayyadaman ija isaaniif of eeggannoo fi kunuunsa barbaachisu gochuu akka qabanis obbo Amaanuel himu. Tajaajila qorannoo yaala ijaa bilisaan kan argatan itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud hojii kenna tajaajila lammummaan qorannoo yaala ijaa irratti biiroon fayyaa Oromiyaa kennaa jiru galateeffachuun qaqqabummaa yaala tajaajila ijaa babal'isuuf mootummaan qaamolee garaagaraa waliin qindoominaan kan hojjetu ta'us eeran. Dhaabbileen idil addunyaa kana keessatti fedhii qaban sochoofnee gara kanatti akka galan taasisuun barbaachisaadha. Dhaabbileen dhuunfaa keessattuu warri hojii yaalaa irratti bobba'an kanarratti osoo bal'inaan qooda fudhatanii fe'aa kana xiqqoo walirraa qoodachuun hin danda'ama. Garuu immoo gama mootummaatiin hamma danda'ametti xiyyeeffannaa kennanii hojjechuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru gaarii. Hooggantoonnii fi hojjettoonni qorannoo yaala ijaa bilisaan argatan dubbisnes tajaajilichi bilisaa fi bakka hojiitti ta'uun isaa salphaatti fayyummaa ija keenyaa akka barruu fi tajaajila barbaachisu akka argannuuf nu taasiseera jedhu. Sakatta'insa manatsarii waan akka kanaatti koostas maache waan guddaadha jaa ta'uuf I think opportunity akka kanaatiin carraa bakka hundatti bakka jirutti akka kanaatiin ilaaluun faayidaa olaanaa illee qaba. Namni illee kana argee fayyummaa isaa karaa itti ilaallachuu danda'u fanii kakaasuu danda'u illee yaada. Iji keenya sadarkaa maalirra akka jiru rakkoo ija keenyaa furuudhaaf wanti nuuf taasifame wanta baay'ee guddaadha itti gammadeeraan. Namni carraa adda addaatiin otoo of hin beekin dhibee ijaa isarra jiru otoo hin ilaalamin ture rakkoo barbaadamne irraan gahuu danda'a jechuudha. Yeroo calqabaatiif ilaalamee haala gaarii gorsa barbaachisaa naa kennanii dubbisaaf waan tajaajilullee gorsa wajjin naa kennaniiru baay'ee natti tole jechuudha. Fayyummaa guutuu qabaachuu kiyyallee natti himanii.